kun ummanni amma argitan kun ummata tumaa jiranii uleedhaan waraanaa kan amma isin argaa jirtan kunis ummata keenya kan tumamaa jiru. Ummata keenya tumaa jiranii uleedhaan ummata keenya tumaa jiranii uleedhaan akkanatti ummata keenya tumaa jiranii. Ummanni isin argaa jirtan hundi isaa kanneen amma halaalarraa argaa jirtan hundi keessanuu hedduu waan nama gaddisiisuu fi nama jibbisiisudha. Hiriira irratti kan argaa jirtan kunis sagalee uummataati. Ayyee kunniinis shamarran keenya suuraa wajjin argaa jirtanii. Gama duyda kiyya duuban immoo ummata tumaa jiranii. Kanaaf akkasi dhaabbadhu akkasi jarsi kana fakkaataa jechuudha. Inni shamarran kun haadha daa'imaati. Daa'imni kun duydarra jira. Kunis kunoo lafa jira. Shamarran gaaddisa jalatti argitanis hundi isaaniitu keenya. Cinaan isaaniitis uleedhaan tumamanii lallaaffatanii jiranii. Daa'immanis dararamaa jirti. Waraqaan kennames hin jiru. Akkasitti namni beelan dheebuudhaan rakkachaa jira. Amma immoo sa'a kana waraqaan hin jirtu jedhanii namni adda galaa jira jechuudha. Kanaaf kun asirratti yaada tokkoon qaban. Laalchaan akka nama tokkotti nama dheengadde guyyaa dheengadda kan qabamee tumamee gartee bareedaa keessatti tumamee akka gaarii gartee. Eenyu tumama? Situ tumame? Fakkeenya amma madaan qabaan qabu nagaa kana qawwee ni dhawan jechuudha. Namni amma sagalee kennatu kun warroota dheengadda qabamanii nama 2870 gama biyyaatitti deebifaman san keessaa tokko uleedhaan hedduu mana hidhaa keessatti dararamuu isaatis ni argisiisa jechuudha.